Obbolummaa jennee wanti nu waywaannu furmaata barbaadu mee wala barbaannu waamicha diiniiti jala hawwaannu mee wala gaafannu adda addatti yaannu mee waliifataanu wanama walittaanu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamaar kafuune kabajamoo fi jaalatamtoota hordoftoota sir channel irratti warroonni nu hordoftan hundi keessanuu akkam nagaha jirra jirtu isin jecha almaan oromoo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa qabdanii egaan illee nagaan qaba alhamdulillah. Har'ammoo viidiyoo gabaabduu takka qabadhe isiniif dhiyaadheen jira. Yeroo gabaabduu keessatti immoo nu isin badeen jira. Har'ammoo viidiyoo gabaabduu takka qabadhe isiniif dhiyaadheen jira. Okay, video na har'a qabatee nuuf dhiyaatte kun maali jechuudha. Kanaluu har'a wanni qabadhee isiniif dhiyaadheeru haala kiraara muuziqaatiin baasuu yaaluu dandeessan kan waliin laallu tahaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti share, like, subscribe gochuun waliin turan isin jedha. Warroonni maatii sir channeliif haaraa taatan akka itti dabalamtan isin affeereen jira. Gamanumaan gama barumsa keenya yeroo dabarru haala kamiin Play keessaa argachuu dandeessanii jechaadha. Appilikeeshinicha Play keessa isheetiin argachuu dandeessanii. Akkasuma immoo nu gabaabumatti description box jala isiniif kaaha haala saniin argachuu dandeessanii jechaadha. Egaa amma immoo nu ni sheenaa jechaadha. Eessa sheenaa? Play keenya keessa ni sheenaa jechaadha. Ugaa Play keessan keessa sheentaniin booda akkam jettanii barreessanii GPM jettanii yoo barreessan haala kanaan jalqaba irratti kan isinii dhufu ta'a. Egaa jalqaba irratti ergaa isinii dhufeen booda irratti dhootanii jecha ergaa dhootanii booda install godhatanii ani amma waan install godhee keessaa qabuuf open jedheetu mantishinaa jechaadha. Ergaa itti isheen booda mee haala kamiin nu dhufa kan jedhu walumaa laalla. Kun haala kanaan nuuf dhufa. Kana irra dabarreetti my music bakka jedhu kanarratti ni dhoonaa jechaadha. Asirratti ergaa dhooneen booda ol dhufnee bakka ida'u kanarratti ni dhoonaa jecha. Bakka ida'u kana hin agartanii yaada. Asirratti ergaa dhooneen booda kunoo muuziqaan haala kanaan nu dhufeera jechaadha. Haala muuziqaa ittiin dhahuu yaaluu dandeessan jechaadha. Haala kanaan mee nama fakkeenyaaf godhees na agarsiisu. Yaani numas na agarsiisa malee immoo nu waan beeku mee kan walumaa laallu ta'a. Haala kanaan gaa isin immoo nu kanarra bareechitanii dhahuu dandeessanii ani amma waan hin beekneefu anis reefu waan kana argeetu jedhanii waan kana argeetu jedheennaanu xiqqoo takka na bareedee jedheennaanu waan hin ofii kiyyaa jaaladhe kanas isiniif qooduun qaba jedhee waan yaadeef isiniif qabadhee dhufeera. Egaa waan sadii qaba. Kunoo haala kanaan bakka kanatti immoo nu rikeerdii waan isin hojjettan kana bakka waraabuu danda'u jechaadha. Kun rikoordii bakka jedhu kana asirratti yoo dhoone amma kunoo haala kanaan yoo dhoone haala kanaan ni waraabaa jechaadha. Yeroo raattan immoo nu asuma dhootanii save godhachuu dandeessanii yoo barbaanne immoo irraa deebitanii jechaadha. Egaa barnoonni kiyya har'aa kana fakkaata. Warroonni maatii sir channel haaraa taatan akka maatii sir channelitti dabalamtan isin affeereen jira. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti share, like, subscribe gochuun na waliin turan isin jira. Egaa isin kabajaa isin jaaladha. Nagahaan naaf turan isin jira. Ciao.